بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمال مزينكم مال جرمت وكان كي شملج يعني شملج نومي قيت صلاة قوتا بكما جالتمو خبجمو بريزدانتي بيتنا طيب أردوغاني جاري أما تكو إيجا جارمي بيفهمي كل سجل بركم لا ما في كل سديد تجارمي أكا بيتنا تنا ما قبتها بيتنا خدام ففقاتي سجدوسن نما خم جهات ميتربة سجتشي سيرو تكتي نما بيتنا حكا خيا خيتي خنا هم دبادي دمي سجتشي سمرات تكتي شنتبيتي سوال بانيتين يرو تكتي نما دبشن فاسينا بكيتا أنيمو سلفي تيجا تنجي چونغا خمبو تاجر فد بيتنا تي وندي كسين كبمال التنين sofa irra taa'anii eeggatan nama sodaachisaa shinti beetii waa afaan naman juun mana fincaanii ta'e afaan naman juun bakka mana fincaanii isaa maamasaal shinti beetii caalaa bakkee mana fincaanii seenuudhaan dhaabatanii eeggatan sun maal fakkaata? Waajjira guddaadha jettee saffii qabattee ji'aan baallamni sii baallamamee dhayitee waajjirichatti ol galtu caalaa shinti beetiin isaanii bakki teesseeti mana fincaanii eeggattee wodaattee bahuudhaa deemtu sun. bareedinni isaa immoo yoo waan duniyaa keessa hin jiru yoo waan akhiraa taate malee. reefu gamas hibbuu as deemnu karaa bahara gubbaa baanee markaba makiinaa teenyas markaba gubbaa yaabbachiifnee hogguu as baanu gama Awurooppaa kana gisee as baanu Aashiyaa irraa jechuudha. Awurooppaa irraa Aashiyaatti baanu. Hoggaa as baanu markaba yoo keessa dhaqanii itti sagadan malee ijaan gisee harkan nama sodaachisa. Kana maalumaa itti sagadee guutaa jechaa dhufne addunyaa irraa masgiinni akkanaa kan jiru natti fakkaata. Bismillah nuti wanti jennu qaallicha Xayyib Rajab Abdoogaan jedhamu kana rabbi umrii isaa keessa barakaan waa kun majdii seenaa islaamaati. Hamma jiraatanitti namichi kun taariikha kaateera. Nutis wanni nuti as amma biyya Tarkiyaa Istaanbuulii waan argine kana wanni nuti fudhannee gallu himmaa guddaa fuulduratti kaa'achuu bakki hin gahamne hin jiru. Qaallichi kun qabsoo gowwan hedduutiin rabbii asiin gahee har'a waan yaade kana tokko lama jedhee hojjetataa jira. Nunis rabbi akka sanaan nu qabu. Yeroo abiyyi masgiida guddaa akka alamaatti ijaaran gaafa jiran akkana abbaan namaa yeroo. Lakkee sun katti salaatamuu miti bara. Kan namni daawwatu barbaada malee katti salaatamu ta'uu rabbi beekaa san dhiisati. Masjiidni diraar jedhaa jiranni. Kuni masjiida taqwaa rabbii irratti ijaarame sodaa rabbii irratti ijaarame. Masjiidni diraar gisee kamiinuu jira. Masjiidni sodaa rabbii irratti ijaarame gisee kamiinuu jira. Masjiidni kun yeroo tokkicha nama 67 biyyi kun yeroo salaatan walirraa fagaatanii salaatu. Minxaafiin isaa waan inni fakkaatu kun olaalaa minxaafiin isaa tokkichatu iyyuu waan bu'ee fakkaata. Malee waan namni asuma keessa dalagee faabrikaan dalagee fakkaata malee waan dalagamee fidanii afaniin fakkaatu. Masjiidni kun masjiida tabba wayii irratti ijaarame waan akkasii kana hedduu qaba. Ordogaan maal osoo dhuma silaa gareen isaa ka'ee filmaatarraa ka'ee filmaanni isa filachuu dhiise waan akkanaa dhibba meeqa ijaarratee qaba waan adda addaa jechuudha waan namni buqqisuu hin dandeenye. Kun masjiidni kun mabraatiin amma akka kanatti wanta godhamee dhaabate kun osoo silaa istirii isaa akkamuma godhanii fannisan laataa akkamuma godhaniiti dhaaban laataa akkamuma godhaniiti akkanatti rarraasuudhaaf hiree argatan laataa. Masjiidni kun itti rarraafamuudhumaafuu piroosesii warra rarraasee kun maal fakkaata laataa waamila ajaa'ibii. Bakka khutbaarraa godhan fooqii biyya teenya irra dheeraa. Bakka khutbaarraa godhan fooqii biyya teenya irra dheeraa. Bakka khutbaarraa godhan dhugaadha kun nuti fooqii biyya keenya fakkaata bakka khutbaarraa godhan dheeraan sun ilaala. 8-9 darajaa 10 fooqii 10. Akkas darajaa 10 qaba. Darajaa 10 sanarra dhaabbatee daawaa yookaanis wanta godha khutbaa godha. Ustaaz Raayyaa maal fudhannee galla nuti amma kana laalle masjiida kanatti argine biyya argine jechuun ana makka kiyyatti masjiida biyya teenyatti goojoo guguban san warri ciisan gubusan osoo kana arke islaamni akkanaatis ni qabaa osoo arke addunyaa irratti dhiiroo san gubuu miti islaama qubaa'utti ni fuudhaayii waan jiruus. Kun biyya bareechee biyyatu ittiin bareedee innis biyya bareeche kun masjiidni gisee kamiinuyyuu biyya bareeche
Ije kamiyyuu biyyattiin bareeda. Warri masjiida gubee bare keessa jiraatu gubataadha bara. Namni keessa isaa gubate waan biyya bareechuu, waan lafa bareechuu fi waan namni ittiin bareedu hin guba bara. Kana wanni nuti irraa fudhannee galu guddoon himmaa gurguddaa amma utubaa kana meeqaan dhaabanii fidanii asiin ga'anii yoo jette manni hammaamni manni fincaanii isaanii nama 500 gisee tokko keessumsiisa. Inuma mana hammaama isaanii caala immoo bakka ta'anii salaa shinti beetii eeggatan yeroo agarru amma achitti bannee kaasuu dhabneeti nu jala dabarfate almuhim masjiida ajaa'ibaati himmaa gurguddaa fudhatee warra galuun waa ta'e. Assalaamu alaykum.